jalqabumayyuu waaqni abbaani karaa ilma kiyyaa malee jireenyi hin jiru dheeti ilma isaa tokkicha beeke hin dinne san karaarra wal diduutu hin jiru. Yesuus karaa waaqayyoo barsiisa. Gartee jireenya barsiisa. Karaa isaarra yoo deemte malee abbaa bira hin dheeytu. Miti mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira jedhee bara. So an waan jechuu jiru waaqayyoo keessatti anaa fi ati Yesuus waaqayyoo hin qabnu waaqayyoo Yesuus waaqayyoo Yesuus illee waaqa waaqayyisa anaa fi ati illee waaqayyoo Yesuus waaqayyoo qabna. Sirriidha moo dogoggora? Akka kun akka wangeelli jedhutti. Akka wangeelli jedhutti. Sibira amma mana ati jirtu san keessa seenuudhaaf karaa balbalaa malee ol seenu. Hin seenu. Kanaafuu karaan Yesuus abbaa bira dhaqan karaa ilmaati. Goobas kanaafuu karaa Yesuus nu barsiisu Yesuus waaqayyoo abbaa waaqessaa jedhe moo ana waaqessaa jedhe? Karaa ilma isaa karaa kiyya malee ammayyuu karaa ilma waaqayyoo malee daandiin jireenyatti geessu ana malee hin jiru. Beeke karaa raasawutti jira. Karaan Yesuus ittiin waaqesse Yesuus abbaa waaqesse moo ifu waaqesse moo hafuura qulqulluu waaqesse? Yesuus abbaa waaqe kadhate. Atoo abbaa kadhatta moo Yesuus kadhatta? Yesuus kadhadheen gara abbaatti dhaqa. Sirriidhaa miti. Yesuus ana kadhadhaa jedhe moo abbaa kadhadhaa jedhe? Ana kadhadhaa jedhe. Deem siifin kana hin jenne dogoggora. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 bani. Bani boontu teenya eebbifame. Dogoggora dhaggeeffadhaa kiristaanii dogoggora jirtan. Yesuus guyyuma tokko wangeelatti seera uumamaa ilaaqa mul'ata Yohaannis ana waaqessaa hin jenne abbaa qofa waaqessaa jedha. Wangeela dubbisu wangeela keeti kunoo sii dubbisu jira anaa miti. Quraana wangeela kan dubbisu jirtu boontu. Boontuun walumaan dubbisaati irra ta'eeti an akkasittiinis wangeela keessa xumuree toon jiru. Abshir ani isinii garsiisa ani isinitti lallabu isin argisiisu malee isin dirquu mirga kan kootii miti. Isintu feetan yoo na jaalattan jedhe Yesuus Kiristoos dubbii kan koo hin fudhattan jedhe. Ani dhugicha waaqayyoo irraa dhageessinitti himee jira jedhe Yesuus. Kanaaf sagalee waaqayyoo isintu fudhachuuf dirqama keessan ijarana waldaa keessan namni isin shawwadin isin qubeedha. Boontuu fi atiis gartee boontuu fi burqaanis nama qubee generation warra abaacaa jee barate ilmaan xixiqqoo qacalee lafarraa ka'u jiru barsiisonni ustaadonni isin shawwadin dubbisaa wangeela nama jalan deemina. Barumsa ammayyaa baratanii wangeelaas isin dura jira afaan oromootiin barreeffame dubbisi Maatiyos 6 boqonnaa 9 irra dubbisi boontuu fi burqaa. Taaptaaf godhaa jiran isin. Eenyu kadhadha jedha dhaloota qubeeti isin. Dhaloota qaama miti dhaloota. Egaa yommuu kadhattan. Ayewa maal jedhe mata duree sanaa mata duree maal jedha boontuu teenya mata duree nu maal jedha mee waa'ee kadhannaa maal jedha mata duree mee dubbis mata duree hin qaba. Waa'ee kadhata. Waa'ee arjoomu. Waa'ee kadhata waa'ee arjoomu anyway waa'ee kadhataati. Yesuus yeroo kadhattan ana kadhadhaa yoo kan jedhu ta'e ani kiristaanaan isinii ta'a. Boqonnuma takka yoo boontu barsiisaan keessan faarfataan keessan faarfattuun keessan lallabaan keessan yoo boqonnuma takka Yesuus na kadhadhaa kan jedhu fide ani kiristaanaan isinii ta'a challenge you natti deebi'a kiristaana godha. Okay Yesuus na kadhadhaan jedhe moo boqonnaa kana mana dubbisi ol fuudha sagalee uummanni haa dhageeni sagalee waaqayyoo. Egaa yommuu kadhattan Yesuus kadhadhaa jedhe moo abbaa kadhadhaa jedhe dubbisi eenyu kadhadhaa jedhe Yesuus. Yaa waaqa irra jirtu. Yaa abbaa keenya jedhamoo yaa maal jedhe yaa waaqa eenyu. Yaa isa waaqa irra jirtu abbaa keenya. Akkana eenyu kadhadhaa jedhe yaa isa abbaa keenya waaqa irra jirtu eenyu kadhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos yeroo kadhattan. Yaa abbaa keenya isa waaqa irra jirtu. Eeywa hayyee itti fufi. Maqaan kee qulqulluu ta'e yaa eeggamu. Maqaan kee qulqulluu ta'e eeggamu yaa abbaa keenya yaa isa waaqa irra jirtu tole. Mootummaan kee haa dhufu. Mootummaan kee haa dhufu yaa abbaa keenya yaa isa waaqa irra jirtu. Jaalalli kee waaqa irratti yaa abbaa keenya kan waaqa irra jirtu jaalalli kee waaqa irratti akka ta'u akkasumas lafa irratti haa ta'u yaa waaqayyoo keenya yaa isa waaqa irra jirtu lafa irratti haa ta'u itti fufi. Soora irraa boru nu barbaachisu yaa abbaa keenya yaa isa waaqa irra jirtu nuuf kenni. Arruma nuuf kenni. Itti fufi. Akkuma nu warra nu yakkaniif dhiifne yaa abbaa keenya yaa isa waaqa irra jirtu. Yakkaa keenya nuuf dhiisi.
yakka keenya nuuf dhiisi jedhaa jedhe. Ishi itti fufi. Qoramattis nun galchiin. Qoramattis nun galchiin yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu jedhaa kadhadhaa jedhe Yesuus. Tole itti fufi. Amaa nu oolchi malee. Amaa nu oolchi malee hamtuu jalaa waan adda addaa waan fokkottu jalaa nu oolchi malee yaa abbaa waaqarra jirtu jedhaa kadhadhaa jedhe Yesuus. Tole itti fufi. Humni mootummaan kee. Humni mootummaan kee. Humnis mootummaanis. Mootummaanis ulfinnis baruma baraan kan eenyu ta'e Yesuus immoo kan abbaati. Kan kee haa ta'u. Kan kee haa ta'u jedhaa kadhadhaa jedhe. Itti fufi. Ameen jedha isin. Itti fufa. Ameen jedhe. Ameen jedha. Itti fufi kudhaaf lakkoofsa 10 meel. 13 moo 10. Namootaaf irra daddarbaa. Namootaaf irra daddarbaa. Isaanii yoo dhiiftaniif. Abbaa keessaniif inni. Abbaan keessan inni. Waaqa irraa immoo isiniif hin dhiisa. Eenyu namaa dhiisa? Cubbuu keenya kan eenyu namaa dhiisa cubbuu? Abbaa keenya isa waaqarra. Yesuus jedha. Yesuus jedhamu abbaadha jedha. Abbaa. Akkana. Okay, mee si gaafadha asirratti. Yesuus Kiristoos na kadhadhaa jedhe moo abbaa kadhadhaa jedhe kadhannaa kana keessatti isaa barsiise? Wangeela kana keessatti na kadhadhaa jedhe. Yesuus abbaa kadhadhaa jedhe. Dogoggora moo sirri dubbate? Sirri dubbate. Hin fudhatta moo hin gatta waan kana burqaa fi boontuun? Naaf fudhadha ta'etti. Nayyee? Akkasumas immoo amma wangeelli kun macaafa yoo xiqqaate quraana sadii akkas fuula quraana sadii ta'uu danda'a. Haa ta'u wayyee. Kanaafuu wangeela kana hundammoo namni keessa isaa dubbisee too an fixuu